Oduu ijoom. Oduu ijoo guyyaa har'aan tanaa isinii qabannee isinii dhiyaanne keessatti namni tokko dhalaa lama fuudhee ogummaa taasisii gubbaarra yeroo taa'u dhaga'ama. Dhalaan dhalaa gubbaa yeroo teessuu dhiirti immoo namni tokko yeroo gubbaa irra taa'u kan mul'atu dubbii ajaa'ibsiisoo kan ta'e maqaa addunyaa kanaati. Oduun kun hanga gara miidiyaa keenyaatti gahee isiniif dhiyeessine irrattis dubbii ajaa'ibsiisaa akka ta'e jirutu dhaga'ama. Irra deddeebiidhaan dubbiin kun kan ajaa'ibsiisaa ta'e heddumina irraa ka'uu fi takkaa'uu jaalala irraa ka'uu kan ta'uufis yaalii kana addaan baafachuu hin dandeenye. Sababa jaalalaatiin kan ka'een dhalaan lama dhiirti tokko gubbaarra yeroo taa'u kun namoota hedduu ajaa'ibsiifatee akka jirutu mul'ata. Akkasuma oduu adda addaatis kanneen kana malee kan isin ajaa'ibsiisan kan jiran ta'us. Oduu keenya gatti aanu motorri nama baachuu dadhabuudhaan abbaan motoraa akka motora baatu jechuu gabaafame. Abbaan motoraa akka motora baatu jechuun motora isaa kan duraan adeemaa ture sababa maashinaaliitti dhabamee jiruuf namni motora isaa akka baatee bobbaasee galuuf jechuu abbo motorri beeksisee jira. Ibsa motorri bara kana keessatti ibseen namoonni dhibbaan lakkaa'aman motora isaanii baatanii akka galchan kan beeksisan. Kuni dubbiin akka hin dhaabbanne itti fufuufis namoota hedduudhaaf gaaffii ijoo ta'eetii jira. Motora keessan bakka gartanitti namuu akka baattan kan jedhu kuni dubbii ajaa'ibsiisoo kan ta'ee jiru sababa dhabama maashinaaliitirraa kan ka'een har'aan tana motora kee irraa baattee akka galchituuf adda ispaaltiin beeksisteetii jirti.